Misoomni koriidarii magaalota keessatti eegalame magaalota miidhagsuun cinatti jireenya jiraattota fooyyessaa jiran ministeerri magaalaa fi misoomawwan bu'uuraa adda caaltuu isaanii kurmaana jalqabaa keessaa hojii guddina dinagdee biyyaa kan walgitu hojjetamaa jira kan jedhan ammoo ministeera geejjibaa fi loojistikii Dr. Alamuu Simeeti Fiqaaduu Mirkanaa gabaasa tajaajila oduu Itoophiyaa akka ta'utti qindeesse. Raawwiin hojii bara baajataa 2017 kan guyyoottan dhibbaa kan seektaroota garaagaraa bakka ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad argamanitti qoratame. Raawwii fooyya'insa imaammata dinagdee goroo guutuu ta'een hojiiwwan ijoo agarsiiftuu milkaa'ina dinagdee goroo raawwiin gaarii galmaa'uun himameetiin jira. Ministeerri magaalaa fi misooma bu'uuraa adda caaltuu isaanii mootummaan tarkaanfii riifoormii fooyya'insa imaammata dinagdee goroo fudhateen bu'aawwan qabatamaa argamaa jiru jedhan. Keessattuu hojii damee hundaan dorgommiin uumamee fi oomishtootni haamlee argachuun jajjabachuun isaanii bu'aa riifoormichi fidedha jedhan. Damee indaastirii ijaarsaa keessattis rakkoowwan turan furuun dadammaqinni akka uumamu taasiseera jedhan. Misooma koriidariin magaalota keessatti jalqabame magaalotni miidhagoo fi jireenyaan mijataa taasisuun ala jiraattotni misoomicharraa waan baay'ee fayyadamoo akka ta'aniif carraa uumeetiin jira jedhan adda caaltuun. የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው በከፍተኛ ደረጃ መነቃቃት ጀምሯል። ይሄ የሆነበት ዋነኛው ምክንያት Riifoormiin fooyya'insa dinagdee goroo akka biyyaatti fudhatame damee hundaan bu'aa buusaa jira. Damee keenyaan indaastiriin koonistirakshinii dadammaqiinsa guddaa uumeera. Rakkoo guddaan indaastirii ijaarsaa galtee ture. Isa sirreessuuf hojiin guddaa hojjetameera. Keessattuu rakkoo dhiyeessii simmintoo furuuf warshaaleen akka hojii jalqaban taasifameera. Misooma koriidaraaf xiyyeeffannoon mootummaan kenname guddaadha. Keessattuu magaalota jireenyaaf mijataa fi miidhagaa taasisuun ala lammiileen carraa hojii akka argatan misoomarraa fayyadamoo akka ta'an taasiseera. Ministerichi bara baajataa qabame kanatti baatii sadan darban qofa misooma bu'uuraa biyyaalessaan daandiin kiiloomeetira 100 fi 71 fi 622 gahuu danda'eetiin jira jedhan. Galii magaalotaa guddisuufis baatii sadan darbanitti hojii hojjetameen galii mana qopheessaan birrii biiliyoona 14 walitti qabuuf karoorfame birriin biiliyoonni 13 fi miiliyoonni 400 fi miiliyoonni 60 walitti qabuun harka 96 raawwachuun danda'ameeras jedhan adda caaltuun. Tajaajila lammummaa ganna darbeetinis manneen 9,000 fi 700 hirmaannaa hawaasaatiin ijaarameera. Kurmaana tokkoffaatti piroojektootiin jallisii misooma qonnaa Itoophiyaa milkeessan saffisaan ijaaramaa jiraachuu moo ministeera jallisii fi naannoo gammoojjii Dr. Abrahaam Balay himaniitiin jiru. Wabii nyaataa milkeessuufis oomisha gabaa alaatii baay'inaan dhiyeessuun kan danda'amu hojimaata qonnaa fooyyessuun waggaa guutuu yoo oomishuun danda'ame jedhan Dr. Abrahaam. Mootummaanis dhimma kanaaf xiyyeeffannoo addaa kennuun piroojektootiin jallisii jajjaboo fedhii qonnaa dhugoomsan hojjetamaa jiru jedhan. ግብርናን ከማዘመን አንፃር የራሱ ትርጉም አለው። በምግብ ራሳችንን ለመቻል የምናደርገው ጥረትም የሚያሳካልን ኢሪጌሽን ደሜን ሪፎርሚ ፎጀንሰ ዲነግዴ ጎሮ ኢላሌ ሆጀተማ ጅሩ ኬሳ ቶኮ ሴክተር ኬኛ ፕሮጀክቶች ጀልሲ ዱ ጀልቀበመኒ የሮ ዴራ ፈደጭተኒ ቱረኒ ፊ አራን ቁልቁልና ፊ ሰፊሳን ጃሩን ኦጂቲ ገልቻ ጅራ ኩን አከ ሪፎርሚቲ ኮ ጉዳ ቀባ ወቢ ኛታ ምርከኔሱ ፊ ኦሚሸ ባየ ብያላ ትርጉን ገሊም የቲ ጉዲሱፍ ድርቀማ ወጋ ጉቶ ኦሚሹ ደንደው ቀምና ከናፈሞ ፕሮጀክቲ ጀልሲፍ ጥየፈኖን አዳከነሜ ሆጀተማ ጅራ ኩርማና ከነት ቡዋን ጉዳን ገልማይራም ሚኒስትር geejjibaa fi loojistikii Dr. Alamuu Simee gamasaanitiin yeroo ammaatti guddina dinagdee biyyattii saffisiisuu akka danda'uuf tajaajila loojistikii geejjibaa ammayyaa gochuudhaaf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira jedhan. Riifoormiin fooyya'insa imaammata dinagdee goroo akka biyyaatti taasifameen damee geejjibaa fi loojistikiinis bu'aan gaarii akka dhufu taasiseetiin jira jedhan. Kurmaana kanatti dameewwan tajaajilli itti kennamu geejjiba galaanaa, lafoo, qilleensaa fi buufataalee gogaa qabnu hunda misoomsuun hojii bu'aa qabu hojjetameetiin jira jedhan. ኢትዮጵያ ያመረተችውን ያለምንም መስተጓጎል በተለይ ዘንድሮ በሪፖርቱ እንደታየው ኢትዮጵያን ዋኖ ሚስተራኮ ቶኮመሌ ጌጅብሲሱን ቡዋን ጉዳን ገልማይራ በረከና ቡናፌ ሚዳን ዴዲ ቢያላ ተርገመ ባየ ደበሌራም ገሊን ቢየቲን አቸራ አርገቱስ ደበሌራም ከነጀቹን ደሜን ኬኛ ተጃጅለ ጌጅባ ሲያታፌ ቀቀበማ ተከኑን ሪፎርሚ ገመድናግዴን ታስፈማጅሩ አከምልካውፍ ገይራይ ገሙ ባቹ ደንዴራም ተጃጅለ ጅሩ ሰፊሲሱ ፊ ቡወራሌ ሚሶባ ጌጅባ ገላንራ ለፎፊ ቅሌንስ raidun hojjetameera. Qonnaan bulaan yeroon xaa'oo akka argatuu fi hojiin qonnaas akka saffisuuf dameewwan kaanis galtee ittiin oomishan saffisaanii fi qulqullinaan akka argataniif tajaajila geejjibaa si'ataa kennuun bu'aan gaarii argamus Dr. Alamuun himaniiru. Humna poolisii biyyaa fi geggeessaa hangafaa ta'ee ijaaruurra jirra jedhan Komishinarri Komishinii Poolisii Federaalaa Dammallaash Gabra Mikaa'el. Qajeelchi olaanaan ittisa yakkaa poolisii federaalaa miseensotaa fi geggeessitoota raawwii olaanaa bara 2016 galmeessanii fi badhaasa beekamtii kenneera. Roobiyaa Barraa.
Qajeelchi olaanaan ittisa yakkaa poolisii federaalaa miseensota isaa fi hooggantoota isaa raawwii olaanaa bara 2016 galmeessaniif sagantaa badhaasaa beekamtii galma barkumeetti kenneera. Sagantaa kanarratti komishinarri komishinii poolisii federaalaa Dammallaash Gabra Mikaa'el dabalatee miseensonnii fi hooggantoonni dhaabbilee federaalaa akkasumas keessummoonni affeerraan taasifamee fi argamaniiru. Sagantaa kanarratti komishinara ittaanaan komishinii poolisii federaalaa qajeelchichi rakkoowwan utuu hin mudatiin ittisuu fi erga uumamees dafanii furuuf hojiiwwan xiyyeeffannoo addaatiin itti kenname hojjetamaa jiru ta'uu himaniiru. Gaggeeffameen poolisiin federaalaa ammayyaa'aa ga'umsa kan qabuu fi dorgomaa ta'e horachuuf teekinooloojiin deeggaramee hojjechaa kan jiru ta'us dubbatu. Nageenya lammiilee eegsisuu fi lammii akka balaaleffatu uumuuf akkasumas naannoo nageenya qabuu fi mijataa ta'e uumuuf hojjetamaa jiraachuus ni dubbatu. Beekamtii fi badhaasni kun poolisii federaalaatti qajeeltota olaanoo giddu galeessaa fi qajeeltota garaagaraaf gootota lubbuun jiranii fi gootota wareegamaniif sadarkaa sadarkaan badhaasni kennameera. Sagantaa kanarratti badhaasni addaas qaamolee garaagaraaf kennameera. Komishinarri komishinii poolisii federaalaa Dammallaash Gabra Mikaa'el waggoota muraasaan asitti komishinichi riifoormii gaggeessee of jijjiiruun ga'umsa marra jiru irra gaheera jedhan. Dandeettii akka ittisu cimsee dhiibbaa biyya keessaaf alaa aggaamamu qolachuun hojii guddaa hojjechaa jiraachuu simaniiru. Kunis hidhannoo isaa cimsee qaamolee nageenyaa walii qindoominaan hojjechuun milkaa'es jedhan. ለኢትዮጵያ ሞቶ ደሙን አፍሶ አጥንቱን ከስክሶ ሀገራችንን ሁሌም ከውስጥና ከውጪ ኢትዮጵያፍ ዱኤ ዲገሳ ደንገላሴም ለፌሳ ጨጨብሴ የሮ ሁንድ ብየ ኬኛ ዲነ ብየ ኬሳፍ አላ ኢትሳም ሴና abbootii keenya kaleessaa nutis bara keenyatti lubbuu keenya kenninee biyya keenya eegaa jirra. Kanaaf akka fakkeenyaatti kan fudhannu humna ittisa yakkaa keenyaatiin. Humni kun riiformiin asitti ogummaa irratti hundaa'uun hidhannoo yeroon irra gahidhatee ergama isaa bahachaa jira. Fuuldurattis biyyaa fi gaggeessaa hangafa qabdu kana kan gitu humna poolisii jaaraa humna raawwachiisummaa gaggeessitootaa fi miseensotaa cimsuun teekinooloojii garaagaraan deeggaramuun yakka ittisu nageenyaa fi tasgabbii mirkaneessuuf poolisiin federaalaa cimee kan hojjetu ta'us komishinar Dammallaash ibsaniiru. Qaamoleen badhaasaa fi beekamtii argatanis badhaasnii fi beekamtiin argatan kun gara fuulduraatti hojii isaanii caalaatti akka hojjetaniif hojii manaa guddaa ta'uu himu. Hojii ifduraatiif hojii manaati. Ifduraatiif humna siitaa hojii gaggeessitu keessatti waraana gaggeessitu keessatti humni ciccimaan akka uumamu yeroodhaatti waraana gaggeessitu keessatti waraanni kun keessatti ciccimaan namni ciccimaan uumame guyyaa irraa kanaaf yeroo dhufu shillimaata addaatiif waan addaatiif ummataa fi mootummaa biratti fudhatama godhate akka hojii isaanii gaggeessan anis kanumarratti waan guddaan hojjedhe jechuudha. Kanaafuu shillimaannaa kenname kun anaaf akka hojii manaatittiin ilaala jechuudha. እንግዲህ ሽልማት የሁሉንም የመምሪያውን አባልም የመምሪያውን አመራርም badhaasni kun miseensotaa fi gaggeessitoota qajeelcha fuulduratti hanqinaalee xixiqqaa mul'atan furuun kana caalaa akka hojjennuuf kan nu onnachiisudha. Biifaan keemikaalaa farra bookee busaa fi saaphannee siree raabsuun ergaa dhaabbateeti. Weerarri busaa hammaachuu jiraattonni aanaa dugdaa fi magaalaa Maqii himaniiru. Dhukkuba busaa lubbuu namaa ba'u hambisuudhaaf biiroon fayyaa xiyyeeffannoo kennuu qabaas gaafataniiru. Abdurrazaaq Muhammad. Keemikaalli farra bookee busaa biifamuu fi dhabee fi saaphanni siree kennamuu fi dhabee dhukkuba busaaf saaxiluu jiraattonni aanaa dugdaa fi magaalaa Maqii himan. Gobar namna nunni nun kennanillee wanni kanaan of eeggadhaawni nun jedhan hin jiru. Kaasitti ciisee ji'a jaaffaa keessa akka busaan naqabee jecha biifaallee hin argine. Yaa'oo baadiyyaatti madaanii taaltarachelle ያልጋ ጎበርም አላገኘንም። የሽመ ቤት አቤን ጀዳማ መጋላ መቂን ጅራዳ erga waggaa sadiiti keemikaalli farra bookee busaa mana keenya irratti hin biifamne saabaan sirees nuuf hin kennamne bara kanas wanti nuuf kenname hin jiru. Maatii kiyya keessaa ijoolleen sadi akka malee na jalaa dhukkubsatanii rabbi naaf fayyise. Si'a mallee sirriitti dhukkubee baay'ee na miidhee ture. አጎበሩም ርጭቱም አልተሰጠንም። erga waggaa sadiiti keemikaalli farra bookee busaa mana kiyya irratti hin biifamne naannawaa keenya irrattis akkasuma saaphanni sirees nuuf kennamee hin beeku. Kanaaf waggaan busaan daa'imman nu jalaa miiteetti. Amma mana kiyya keessa daa'ima umrii isaa ganna 9 fi waggaa 1 fi ji'a 3 na jalaa dhukkubsatanii ciisu. Waajjira fayyaa magaalaa dhaqee beeksisus keemikaalli naaf hin biifamne. Addunyaa mirmaraa kan agarsiisu malaariyaatu sitti argame gosa lama qabanii vaayivaaksii falsifaram jedhanii akka hennoo isaanii irratti akka sanyii gosa bookee busaa isaan fidduu irratti hundaa'e. Kamtu irratti argame? Isa parsaayitii falsifaram jedhu sanatti irratti argame. Maqaan koo Addunyaadha. Dhibee busaati naan jedhani. Kana dura sirratti argamee beekama? Daraan dura illee na dhukkubee ture. Kun si'a sadaffaadhaaf
dhukkuba busaan lubbuu namaa ba'u baraaruuf biiroon fayyaa xiyyeeffannoo kennuu qabas gaafatan. Kutaa yaala daa'immanii hospitaala jalqabaa Maqeetti daa'imman yaalaaf dhufan irratti baay'inaan kan mul'atu ta'us ga'eessotas miidhaa jiraachuu ogeeyyonni fayyaa kutaa qorannoo himaniiru. Erga waggaa sadiitti biifaan keemikaala farra bookee busaa dhaabbatee fi saaphana sirees raabsuun ergaa fi lakkoobsi namoota busaa dhukkubsatanii dabalaa jiraachuu kan eeran ogeessi kutaa laaboraatoorii badhaanee midhaaksoo jaa'u xabajjii bara 2016 irraa eegalee baay'inaan dabaluu himaniiru. Dhukkubni busaa kun baay'atee jira. Hakimni waliigalaa hospitaala jalqabaa Maqii Dr. Hussein Abbitti ammoo baay'inaan dhukkuba busaarraa kan ka'e namoota yaalaaf dhufaniif jalqabaa qorannoo busaa kan godhaniif ta'uu himan. Kanarraa kan ka'e nama kamiyyuu ho'aa fi boboo mataa kompiileenii godhee dhufnaaniin mirmara hobaanii goone. Yaazeb Katamaa ammoo ogeettii mana qorichaa hospitaala kanaatiin sababa baay'ina namoota busaa dhukkubsataniin kan ka'e hanqinni qorichaa mudatu himti. Amma nyaata nyaadhaati sa'aatii 4 irratti firee 4 liqimsaa. Amma baay'inaan kan jiru busaan hin baay'ata. Busaa qoricha gosa lamaan jechuudha sanyii lama faalsifaaramii fi vaayivaaksii isaan jiru. Kiroonik keeziiwwan jiru. Qoricha baay'ee gahaa hin qabnu kan busaan ammatti. Inda'uun baay'ee yeroo kaan alatti barreessina xeenaa xabeeffaatti ergaa turre qorichoonni baay'een jiranii kan injeekshiniitu iyyuu hin jiru amma fakkeenyaaf. Hanqina qabna bakka. Amma yoo dhufes xiqqoo dhufti hosuudhuma peeshantii loodiin jira waan ta'eef qorichoonni hanqinni qabna gama busaatiin jechuudha. Hubannoon ol fakkaatan hawaasa biraa akka hin jirre kan eeran hojii geggeessaa olaanaan hospitaala jalqabaa Maqii obbo Dajanee Bokonnan xiyyeeffannoon kennamee laafaa ta'uu ibsan. Gama dhukkuba busaa ittisuu wajjin wal qabatee kennamu sadarkaatti garaagarummaa qaba. Gama hooggansa siyaasaa wajjin wal qabatee yeroo ammaan kana xiyyeeffannoon jiru xiqqoo ishii laafaa ta'uu isaati kan argisiisu jechuudha. Rakkoo dhiyeessii qorichaa furuuf hojjetaa jiraachuu himuun biiroon fayyaa Oromiyaa weerara dhibee busaa ittisuuf xiyyeeffannoo kenne cimsuu qabas gaafatan. Haalli qabatamaa nuti keessa jirru naannoo busaan itti babal'atu waan ta'eef isa kanarree biiroo fayyaa wajjin waliin dubbachuudhaan garana akka qorichi dhufu akkaataa itti taasisaa deemaa jirrutu jira jechuudha. Waggaa 3 dura keemikaala farra bookee busaa biifuu dhaabuu kan himan hoogganaa ittaanan biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfayee Abbaba deebisanii jalqabuuf karoora qabaachuu himan. Bara dhufu amma caamsaa yookiin waxabajjii irratti aanaan biifaan keemikaalaa keessatti deemsifamu hin beekamaa jechuudha. Ganaadha amma addaan bahu fuulduratti jechuudha. Caamsaa waxabajjii adoolessa biifne isa birraa kana ittisuu danda'a sababii ta'eefi yeroo sanatti jechuudha kan inni ifa ba'u aanaan kun hojjetamee ture. Haaluma wal fakkaatuun saaphana sirees raabsuuf karoora qabaachuu Dr. Tasfayeen himaniiru. Gara miliyoona 8 kan ta'u saaphana siree tamsaasuudhaaf karoorri qabamee jira jechuudhaan fuulduraan. Oromoon hoytuma murtii tumattu waan biraa dura nagaa lallabde sa'a nagaa lallabde namaa nagaa lallabde malkaa nagaa lallabde maddaa nagaa lallabde karaa nagaa lallabde gabaa nagaa lallabde bultii nagaa lallabde ooltii nagaa lallabde wanni isiin hin lallabiniif hin jirtu waan uumame muluufuu nagaa lallabde nagaatu duraana nagaa jechuun utubaa biyyaati yoo nageenni hin jiraatin homaan jiran ilma qaba jechuun nagaa irratti jira ilma san hin guddifadha jechuun nagaa irratti jira ilma sanin barsiifadha jechuun nagaa irratti jira yoo nageenni hin jiraatin hin jiru hin horadhaan hin jiru hin qotadhaan hin jiru hin bocadhaan hin jiru ilma barsiifadhaan hin jiru nageenni yoo hin jiraatin guddinni hin jiru misoomni hin jiru nagaa kenna wanni eeggannuuf jiru teennaaf eeggan nagaa namaa hayyuu jirutu eega wayyuu jirutu eega abbaa amantiitu eega abbaa gadaatu eega abbaa bokkuutu eega qeerrotu eega qeerrittitu eega haadha siinqeetu eega akkanatti eegama nageenni kalee. jira bitaa mirga laallatutu nurra jira har'a ijoolleen Oromoo doktoroonni profesoroonni waa'ee nageenya kan baratte ijoollee meeqatu jira waa'ee nageenya akkamitti akka nageenyi bu haa mari'annu tooftaa biraa haa uummannu tooftaatti olii galluun maaltu jira tooftaa namatti olii galla jennu koottaa galaa nun baafne kun bara kana wayyaanii itti fayyadamtee jirti amma maali tooftaa olii galu afaan tokko dubbanna obboleessatu achi jira obboleettitu achi jira obboleessatu miidhamaa jira obboleettitu miidhamaa jira yoo tana goone hoo Oromoon waggaa 150 rakkate san 150 illee hin bulcha gonkumaa Oromoo harkaa eessattuu sossootu yoo walii galuu baanne hoo karaa sareen tolchite waraabessi seena walii galtee dhabuun keenya kun bada Oromoo walii haa galu yaboo waaqa laala yaboo lafa laala Oromoo walii haa galu tana lallaba galti nagaa galgalti nagaa galti nagaa galgalti nagaa warri nagaa waare nagaa nageenyi haa ititu nageenyi haa bu'u nageenyi haa ititu nageenyi haa bu'u
nageenyi jireenya dhala namaati, nageenyi jireenya dhala namaati, nageenya gatii kaffallee hin dandeenyu, nagaa tilmaamne hin dandeenyu, irratti hojjetuun ala Oromoo nagaa buufnu, Oromoo nagaa buufnu, Oromoo nagaa haa buufnu. Nageenyi waan guddaadha, nageenyi jireenya dhala namaati, nageenyi jireenya dhala namaati. Oromoo nagaa haa buufnu, Oromoo har'a nu abbaa biyyaati, nagaa haa lallabnu. Fuula fi qalbii keenya gara nagaa haa deeffannu, fuula fi qalbii keenya gara nagaa, yaada keenya gara nagaa haa deeffannu. Nagaa.